itti dhageeffatanii ittiin isinii bara. Ammoo haasofni kun kamma iddi ta'ee miti waan galee fideen gadda haasee miti waan ji'a kanaan dura ji'a meeqa dura haasawa gargala sana haasa'edha. Akka nama tana beekutti immoo rabbiin akkuma sana dubbachiise hanga dhumaatti naa dhageeffadhaa isinuu ni hubata yaada. Fayyaada dhimmi gandaa dhimmi gosaa sin madaalu sin laallatu kun dalagateeti miti dalagaa abbaa qabdu jechaani ture. Haasawa kana itti fuf. Dhageeffadhaa sirrumatti isin awwa rabbiin kiyya kun galanni haa ga'u wallaahi laazim yaa rabbi taa kana maani baaftaa warra. Sirri dhageeffadhaa. Achuma dhiisi bira naafuti. Ani immoo tokkoffaa biyya kan kaadesine lammaffaa obboleessuma keessa nu kan kaadesine. Yoo wani. Naa obsaa shaba kana fakkaata obsaa. Ya siapa karena? Kata-kata kian jiran selama itu ya sini jiran kan? Sini jirta. Oke. Sini jirta kah jaya jirta. Kau. Akasih pura dulu dia marah di sini gale. Karena ada abang dari siapa rapsu, siapa rapsu. Ini rawasin jauh undi sa isati jalte bina kutekan je. Indah katin. Garu demi ganda, demi kosa, demi adenna, demi mali. Si madalu silian pakka dulu, silian pakka dulu. Ini mau dalga abba kaptu. Acuma isi berana aku. Ani mau. Tuh kau biar akan kades. Lama kau boleh semakin sanu kan kades. Yo wan. Yes. Tu nak hadis bat. Yo kan tu dapat. Yo anam tu dapat. Yo dalga di terakhir kelke. Jarum masuk sekian. Seralan. Tadi guru makan si guru ini terana berarti bila kanggo ni ambil dapat dia macam tu. Gobas. Yes. Wanda gudan sere guru dalga ti ko ba mat. Kasare rana ke hamachu matamfachu jalatu akuma khalisa oboleyen ke hawa jingula tur jarra oboleyen ke chori kabacho kaba kurmada. Yes. Ko ko be kemale akan nama asujud. Nama itu asal ke detun. Abba na are aru anar ke de kitin ara ke to kopti nika. Isa nama to kutu kana tiare ni ati uli wan berat kuts. Ani midara temani ngode arbat sistemu. Sedur ada tur agenda beratin bida. Gaba isan kana kutu mani kana gorian anamalle khabiratin bida. Annaga de restiya nira. Ninna gaja. Ana kana gadar ba isan kana gadi. Hange isan kana gadi oso isan kana pinni malum bera khabiratin berbadi bida. Kuni amal orang media juan dia bi. Adi amat ke boleh ke untuk berbacu untuk jirat tu kabasi formada sinja abang ke guddan aceh si guru sifai gadu. Bayan harga nama jabuda. Merjama intarajam tu sifada isan sifat boleh. Malin jeni? Merjama nah ada keti bayan harga abba keti. Sering lagi pada. Itu ya. Mana sinja rangka dia kata itu dalam media. Mana suka dupat. Mana sih itu saat. Wah undi angke sarar kerja. Agak tiga batu jadi kiram kita mengudar satu abdin serakap. Namni gasti gara service, namni light share sugorat, namni gasti sedder gatu, undi gasti gara tu gasti gargaru dia moment. Ayyo. Khalas astura ni warga turja dia momentan wa itu ka buat aja di, wa tu ka dawa tu abdin serakap. Amma tu uji kan ke wala ko bana pakada. To ko daga ke ti, lamma fa na malo to ruda, sada fa ni tabe ani dia cuma jama daga uda. Khawara fa gira tu ke bof. Fana mo ne gudar ju basi wada. Dubutan ni sama si wada. Akase pura du dia mara ti sigale. Fayyaan ada. Sagalee waa'ee gargaarsa kaampaanii siidhamlaa sanis ni girtina fakkaatti yoo jiraatanii barbaada amma itti fufuu dandeessu. As deebi amma fuulaan nutti haa. Okay. As deebi ammaan tana. Gartee ammaan tana jechuun maqaa namaa qaqqabatu asirraa waa barata jedhii yaada. Duuba Israa'el maaltu hojjechiise qoya amma? Qoya. Haa hojjetuunis isaan Israa'el nama hojjan hin beektu jechuudha mala isaaniiti. Wacuun takka gaanii bara. Anaana jechuun bara isaan gubaa jechuun anaana jechuun anaati akka jedhan barbaadan fakkaatti isaanii anaana jechuun maaliif isaan guba? No, nuti annutu nutuma duris nutuma ammallee nutuma. Egaa jechuun tun nama gubuun qabdu ani anuma ati isatuma ati murtiidhaan abdiidha dabbaal. Hangi kun maaliif nama guba? Egaa amma laal dubbii khaysii baasu wartee akkuma reefuun tun amma dabbaalamman tan sagalee tanarra jedde hojii kee qofa abbaan kee bayaanii ummaan ta'e Maryam Haara jeensi galee ummata kanaanillee walitti firoomsee akkasii walitti hidhattee dalagattuun godhe garuu isin amma san hunda wallaaltee asirratti kaampaanii naabanaa dukkaana naabanaa minaamin isin haasofte kun jechuun hojii ijoollee irraa waan fakkaanne namni tokko eega gargaaramee bakka san kee lakkii ummata kiyya galatoomaa nama booda fi danda'a duraanis rakkina akkanaatu harkaana qabaa rakkina san keessaa na baaftanii ani amma booda nama dalagatee maqaa isin godhachuu dhiiftee gaafa isii waan akkanaatiin deebite nuti jalaa deebine nuu sin laallattu dubbiin isiiti
amma booda jechuun gabbaatee waa'ee maarree akkas na godhee maarreefaa dukkaana siifan na jeemaal na godhee tanaas dhiiftee yoo dalagatte haanuma dalagattummaas garuu immoo ajandaan isii dhaabbate irra booda sanuma kun cufamee ajandaan arafa. Maallaqa mucaan keenya kanneef sana irraa fidaamee namaaf hin gargaarsa godhaamtoota akka biyya keessaa rakkate. Akkana. Abbaa bulan sanaa fidanii. Gaafiin keenya tokkoffaanuu kana amma bara. Dabbaan irraa fidda maallaqa dabbaan maallaqa irraa fiddamoo irraa fiddamoo miyyoo san. Murtii kiyya naa kan ammallee filis waan kanaan nuti dhaggeeffatuun barbaada qalbii takkaanii sirna dhaggeeffadha. Maallaqa na kafaltee ayyeetti bani sagalee. Haasawaa gurbaa guutuu argadheetiin jira kun olaa paartii takkaffaa asirraa lala. Paartii takkaffaa irraa haasawni kun baay'ee yeroo sireen faan dabire jira arafaat gubbee girtu tana maafuzaan taa girtu tana bayaan argee haas jiru kana kun ana arafaati halamaan gubbaa lamaan jala immoo maafuzaadhaa fi bayaan argeeti. Bakka takka wal qabeetiin akka dhiiraatti gubbatti haasawee waliin argeeffannume. Thank you. Nama takkaillee sin faarsin, nama takkaillee sin qiiqin, kana achirraa qaban. Tokko achirraa qaban. Naaman yoo jabte, yoo kufte, abjuun kee osoo hin dhugoomne yoo hafe, ati osoo hin taane anaa qaane, ati osoo hin taane beyaanii qaane, ati osoo hin taane obboleessa kee guddaa isa biyya faranjii usanii qaane. Akkasirra nubattuu barbaada. Yoo mul'achuu baatte, yoo guddachuu baatte, yoo gad deebite yaadaanis, dubbiinis, dalagaanis yoo gad deebite ta'e waa takkallee hin goone nu qaanes. Tootaalii walii qabdee nu qaanes ta'uu hin dandeenye jumlaadhaan. Nu gurgurte nu naggaddee jechuudhaati. Bakka. Garuu yoo jabaatte, naamusa qabaatte, obsa qabaatte, jecha namaa dhiiftee dalagaa teetti xiyyeeffattee jiruu ta'e jijjiiruu qofaaf, abduu kee dhugoomsuu qofaaf yoo dhabaate. Anu hangaan sin lafee jaan hangaan sin laffa'u. Bayaan hanga sin lafee jaan hanga sin laffa'u. Inni biraattis hanga sin lafee jaan hanga sin laffa'u. Si qofaa miti baay'ee wayii namoota keetii haasii boodaatillee akkatti laffaan karaa batte. Sirriitti kana battuun barbaada. Fayyaa nagaa. Laal. Hin dagatin. Eenyutu hundisa. Waa takkaan sitti hima. Shirkaa arrabaa aanaa keessa ture. Shirkaa gandaa dhugosaa aanaa si dura keessa ture. Ati waa'ee gandaa illee hin beektu. Waa'ee arrabaa illee hin beektu. Ittiin isin ammallee paartii lammaffaa qoyaa kanatti kutakka. Aboo geeris. No. Wanni kun affartii dhabaa murtii kiyya paartii lammaffaan barbaadaa qoyaa kutakka. Kuni paartii meeqaffaadha? Lammaffaadha kun oolaa. Warri koomentiinis ta'e suuraa kee haayatee si arrabsu. Ana warra kanneen as arrabsaa ture. Akkas hin jenniin isaan. Paartii lammaffaa. Anaami bagaa si arrabsi. Si arrabsee jiraas si fayyadee jiraas. Si arrabsuun kan gogaruu jibbaan si geessuuf miti. Abduun kee har'aa osoo taane heegee kennu dhugu dubbakaan turellee. Waan si dhaamuwan. Yoo arraba ta'e as gubbaa jirra. Humnatti qabna. Aangootti qabna. Warra nama arrabsu jumlaadhaan walitti qabnee hooggannu nuuni. Mormi kan walitti beeku walitti ruuba jedhanii waa'ee arrabaa ati sillee hin galchuu abbaan barbaade si arrabsu noormaalii ati nama noormaalii jedhamana. Muuxannoo miidiyaalee ni qabda. Obsanii qabe egaa turte baay'ee sagalee dhaggeeffatee ture. Nama baraa Somaalee keessa ture intala obsa qabdu ture. Okkee obsa qabaannaan asii booda wanta kan si dhaama. Biyya san keessa hanga jirtu abbaan kee bayaanaan argeeti. Haati dantee jaalattus jibbitus marjamaa sana. Keessaafuu hanga iqaamaan dantee maqaa isiitiin isiirra jirtu. Haati yoo duute si awwaaltu yoo kufte si qaabtu isiidha. Kabaja qabaadhuuf lafarra saraan akkaawuntii keetiin si bira gali gargaari. Haadha keetii halees haadha kee turte arras haadha keetii borullee haadha keeti. Sirna jiras. Amma gaa dabbaaltu marjamaa fi fatashaa arrabsee warra jiru deebii isinii ta'a inni kun.
bar ummata kana hubachiisuu sirraan eegamu. Qoy ni bitaa. Dabbaan carraa Daqiiqaa lama qofaa lafa guys dirree hin dubbatamu. daqiiqaa lama boo daqiiqaa lama sin obsinu kam Wallahi dhiisuu sirraa. kottu as deebi'i nuti namni hubatee bar ni beeka duraanis way wallaalee. Thank you. Asumarratti ammas wanta kan dabaluu fedha murtii ni dhiifama naa godhe. Osoo isin hin dubbanne. Wanta kan dabaluu barbaade waa'ee warra isii daawwannoo jee suuqa sii bannaa dukaana sii jaarraa abdii irreeffachuu fi haamilee sobaa itti godhu warra jawsanii fi akkuma isin hundi argaa turtan asagalee isin boluu hin danda'a. Arafaat kalee galgala gargaarree galgala arraan tanaatti haasonni ani itti haasee kun bakka namni humni sadi jirutti bakka bayaan argee maafuzaa fi isin jirtutti. Dukaana sii bannaa dalagaa mataa keetii sii uumnaa warra kan ture dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ni jira yaadu sun. Murtiidhaan lakki jaalibsaadhaan dabbaalii lakki garummaan keenya harummaan ogaa gastii seenee dubbatu yoo ati afaan bartee dalagattee nama jabduu taatee jijjiiramtee dalagaa mana madaamii dalagaa mana aramaa tanaa hudhiisi hanga dalagaa dhuunfaa keetii si uumne akka nama Oromoo biyya san keessa jiru tokko jabaattee hanga dalagatutti si wajjin jirra warri jeeni warra qaboora shidaatis ta'e dubartoota keenya hariiraattis namoota adda addaa gastii seenanii dubbeekaa turanidha. Suni mirga isaaniiti. Haa ka'umsa takkaa'u gammachuu miira nama saniif qabanii fi nama sanitti hamilee godhanii akka inni jabaatee dalagatu godhuu waan barbaadanii fi yoo jabaadhu hojjedhu asumaan jijjiiramii afaanii fi lafaa fi nama bari nuti waan barbaadan si wajjin jirra mana kaddaamaa osoo hin taane dalagaa dhuunfaa keetii akka dalagattuuf karaa seesaayina warri je'ene jara sadi achumarratti garuu guyyaa irraa xumuraa waan hin jeeniin qabaa sagaleettiin isin bana kutakka. Yaa Arafaat gadaan kee taraa takka urjiin kee taraa takka gargaarsi kee taraa takka dubbiin kee taraa takka yoo taraa tana si harkaa baate deebistee qabachuu hin dandeessu. Sirna dhaggeeffadhaa. Kaampaaniin si dhaabbattus hin jirtu, maallaqni si waliin bu'us hin jiru, namni si gargaarullee hin jiru, warri dheengadda si wajjin dubbachaa ture hamilee fi murtiin talabaat galchuu takka dura siin deebisa takka galchin. Dhaggeeffadhu warri akkana siigoon akkana siigoon eegaa ture siin jedhu kun obboleeyyan keetti haa siin jaan haa galatoomani. Garuu immoo jarri kun hamilee si godhuu si jajjabeessuu akka ati afaan bartee lafa bartee nama bartee onnee horattee dalagatuuf siin jaan malee namni kaampaanii siidhaa bukaa dalagaa sii uumu doolaara birrii asii booda sitti ergu hin jiru mudhii ta'e hidhan garaa keetiin obboleettii gajjii dalagaa biyyatiin ji'aa meeqa dura gaafa isii mana sanii baafne halkan itti aanu gorsaa ture. Mee bakka itti murtiin suuqa sii banna jeen bakka itti dabbaan dukkaana sii dhaabna jeen takkitti abbaan fidoo jiraate annin fudhadha. Ammoo anummaadhaaf anamalummaadhaaf maaliifin ani muddanne maa ani mul'anne maaliifin ani nagandaan uumne maaliifin ani dubbii takka hin finne maaliifin ani waan takka muree murteessuu dadhabaa yoo ijoollummaa sammuu qabaatti yoo wallaalummaa beekumsaa qabaatti isaan an qabutti yoo jiisa dhabde kana fuudhuuf maqaan balleessuuf fi shira shiruudhaaf yoo harka dhoytu ta'e dabbaal si caalaa hin dandeessu ammallee because eenyuun kee dheengadda gaafa waan sangoon ha godhe ana ittiin gaafatama yoo badii ta'e ammoo ati na faarsaa turte harka naa dhawaa turte dagalee naa wajjin turte gastii seentee naa wajjin qaaxiraa bulte atuu galata qabda. Lammaffaa borummaa suuraa yaakayattee goota keenya hamataa ol qabe gattee atuu naa wajjin harka dhawaa turte anaafatis waan san walumaan goone. Yoo dogoggora ta'es yoo tolte ta'es. Xixiqqoon har'a gabbaatee hojjetuun ani isin dhaga'u quba isin qabu dalagatii qaqqeessa isin kutee borullee ni dalagaa abbaan haftunumaa hafta maqaa namaa keessattuu maqaa hiriyoota kiyyaattaa godhuun barbaadu. Hangina keessin dubbachuu barbaadu. Qoodira guutaa kan himta dhabu. Waan takka illee tuquun barbaadu abbaan boochus boohii abbaan eeggatus iyyi annama hunda hojii nagaan qaba ammoo eenyu akka nyaachuu barbaaduu fi eenyu akka nyaachuu deemu ani siyaasaan qaba hin dubbadhu waan ta'eef abbaan siyaasaan beekne fi fuuni albaata gaafa albaata uummanni si arga badii kan keessumaa fudhatee hafa dhimma arafaat waan ifaa fi bilisaan yaqiinaan aduu guyyaadhaan dubbannee hojjennee kennee cufnee addaan deemu. Murtii naamani. Mucayyoon saadaa eegamtu tuni as keessa jirti. Osoo mucayyoon tuni mana sabboonaa fa'aa deemtee agandaan kun marsaa lammaffaatiif tiktaa gubbatti hin deebiin dura keessaan na bilbiltee takka sanaan jette. Intaloon tun ammallee rakkachaa jirti maal tahaa jirti saadaan ammaas jirti kitaaba rabbii qabaddeetiin kakaddaafan. Dubbiin sii kun ni lallaga deebi'e sirna dhaggeeffadhaa dubbitan. Arra malee hin dubbanne dubbachuu illee barbaadu illee godha malee hin dubbadda. Gargaaraanii maal godhaa geemallee manaan binnaan gatte dhufte. Rabbiin haadhati yana agarsiisin akkanaan jedhe obboleetii atuu salamee deemu. Ani dubbiin dhiiraa taruma takka dubbii arafaatti cufne finne fayya qabdii gaggeessine arafaatti yoo fete haa salamtu. Kunoo yoo akkanaan ani jedhe dabbal jettee as baatee haa kakattu islaamummaa rabbiirraan haa baasu akkanaan jeenaan.
Afaanuma baalagee kanaan jeen waan sidii humna sigara keessatti. Yoo feete hasalamtu yoo feete hakoramtu qoy saadaanii fita qoy jarraa sin geenye yoo feete hasalamtu yoo feete haaduutu gargaarree jirra fayyaa qabdi carraan isin qabdu dalagata irraan gahate gargaarsi isiitis hin jiru geemni isiitis hin jiru gajjii dalagadhu jiiniin jeen saadanaan jenne dabbalaa gettu murtii sirriidha dhageeffadhu akkana jeetiniin saadaan na dhuftellee naafisinu bakka wal dhabuu geenye na biraa kuttee borummaa bayaan argee deebi'ee na bilbile. Muciyyoon tu waan akkanaa godhu jirti naan jedhu maal godhu jirti akkanatti bar mana arbaa hunda deemtee keenya sababaan itti saada uffata kana obsi mee gadi rabbi saada mee obsi saada dhiira dubbataa qoy giftii hin gaggeeffadhaa qoy waan fardi haasuu jirra beeka dhugaamma tabarra hin jirru waan fardi haasuu jirra goota kana obsi murtii eega isin tun laal hubadhaa eega gargaarree shabaqaa sii cufnee addaan deemnee siin jedhe geema feetii gargaarsa feetii deebinee haa dubbannu miraamin kan lakki hin dhagawwan hin beeku waan akkanaaf akkitti hin cufe tokko naa qabadhu waan kana keessaanii beekatu paablik hin goone tokko lammaffaa eegamaa sin dhufnee booda bayaan na bilbile manoo bayaan mana jiraa dhufuu danda'a. Intalti rakkoo akkanaa qabdii waan akkanaa nu godhaa jirti maafusaa fa'aa wajjin bakka maqaa wal balleessuu bakka wal uhuu dhabuu bakka ijoollee nuti mana xalabaa biyyarraa kennee mana arabaa geessine hunda sababa fi dalagachuun feenetti ijoollee nama lama dalagaa hundarraa baaftee mana arabaarraa yaaftee mana nu galtuu hundarraa nu jirti. Jedhu feenatti ani islaamummaa rabbiin haa dhorgu arafaat osoo rakkoosiisan isiin baasin bilbilee hin beeku dubbisee hin beeku nambara siin qabu gaafuma isii mana kiyya finnee rakkoo san keessaa baafnu sanuu afaan arafaat gastee irratti malee keessaan dubbisee hin beeku. Eega isii bakka sanii baafne hanga torbaan takkitti kana duraatti dubbisee hin beeku baay'ee wayila koo isiin qabu anda baar kun wani qaba haa gattu arafaat amma dhufte waan isin diburraa hin qabuusi barreessee fi dubbiseettis hin beeku. Osoo jennuti torbaan takka dura baay'ee dubbiin kun amma guyyaan jira waan ta'eef eega sabboonaa fa'aa wajjin gastee dhufanii haasawan dura guyyaa sadii caalu beekadhu kasaadaan isina dhufte achi dura kabiyaan isina dhufte achi booda eega bayaan dubbii tana dhufee natti himeen awwa gaakoo boleetti xereegetiin keessaan gaafadha rakkoo siinaa gaafata lakkoofsa siinaa hirriyyeen isinitti agarsiisa lakkoofsa arafaat bajammaraa gizee namni naa barreesse bayaan argeeti yoom torbaan lama dura. Ani waa'ee arafaat gaafaan akkasiin lafa usanii filoososii waliin deemne hin qabnu iccitii waliin qabnu hin jiru lafarratti waa wal dhufne takka waliin hin qabu. Dhimmisii guyyaa tokko na dhufe guyyaa tokko keessaan akkuma nama kaanii sagalee ta'u sagalee ta'ee fiqee dhufe achi booda dubbadhee hin beeku gaafa gara miidiyaa nu deebise ammallee deeggarsaan nu hafe gaafa jedhan jalaa hin deemu. Bayaan eegala kun sanaa haa'ee booda itti dawwale sagaleen siin jirti ittiin isin bana. Obboleetti dheengadda akka namaatti gargaaretti haati kee kana abbaan kee kana isin jenne gabbayii dalagadhu isin jenne keessa keenye maaliif waan akkanaa gootaa hin jenna. Lakki waan akkanaan goonee ani isaan tokko kana goonee minaan itti haasofte. Okkee akkasii hayye amma eessi jirti manaan jira. Dubbiin godinii rabshaan godinii gajjii dalagadhu obboleettiitti eega guyyaa sanii sagalee takkan keenye bara. Guyyaa lama oolleeti oo bara arafaatiin rakkatee jedhanii kun oogasti irra geessanii na duubaa fuudhanii tiktaak irra geessanii tiktaak irra haasoo jira. Intalti baadiyyaa faana keessa jiranii saadaa faana keessa jiranii ragaa ba'uu danda'an dabbaala bakka san ture bakka san dubbisan keessa ture keessa ture. Dabbaal fakkiisti maali si carrabaa nu kenna bibi. Abiyyaa dirree waan fardiin haasoo jiraatti abiyyaa bira dhagee waan dhageeffan. Achirraayi dubbii tana haareetti immoo yoom kee murtii dhiifama naa godhi meera keessaan jira dhiifama yoo roobachuu maatti dirree. Abshir itti fuuf. Achirraayi maal godhan si fakkaata itti gallakkisanii tiktaak irra fidan. Interview godhan rakkoo sii gaafatan irra wal laban agandaa uuman dubbiin muciyyoo tanaa osoo lama miidiyaa irra deebisuu barbaade halkan isaan miidiyaa irra fidan san dura anaatu miidiyaa irra fida ture because isaan dura irra dhufte waan ta'eef. Ani garuu dubbii tana kaasuun barbaade way balleessi. Muciyyoo yaadni siidhaa gabaabatti akka beeta dabbaal dubbiin ta'eeti laal gamasii waan hin buteef buteemi gamanaaniin amma gamanan as deebi'aadha kana yoon dhiifama gaafadhe jaruma kaleessa arrabsaa turte kana gartee asiinii waa guuraadha ammala. Gama sarrabsee laal taphni si murtii fi dabbaal waan isin gaafadduume nu gaafadhu waa'ee sila micoota naarra deddeebitanii haasoo ni feetanii. Feenu cufuu feena. Waa'ee sila micoota naarra deddeebitanii. Basalaa minatti bacarras. Cufuufiimi. Obsaa Yusuf dubbadhu. Daqiiqaa shan qofa qabna sirrii fuudhaaf dira baadiyyaa ta'e deemaa godhe. Waan takka qofan dubbadha. Dabbaal. Dubbadha. Obsaa qoodis takka ni Ayyee tala baadiyyaa dubbadhu asii boodaan dubbadhu. Waan takka qofan dubbadha. Waa'ee sila micoo kanaa cuftanii cufuu baattanii hin cufamu. Wanni inni cufamuun takkaa fi takka qofa.
Michoon gaafa Itoophiyaa kaatee Dubaay dhuftu kaayyoo dalagadhee jijjiiramaan hin dhufne. Jaalala. Fatii jaalattee fatiin dhufte. Kaayyoon isii takkaa fi takka qofa. Fatii arkachuu qofa. Yoo fatii arkattee qofa michoon tun adabattee miidiyaa kanarraa gattee isi malee never ever intalti baadiyyaa koo jaanatti fa'a. Hiitanuun teessu hiitanuu. Milaffaatee wanni amma isiin fatishaayii dhiifama lubbuyyee dhiifama jettuuf isaa Dubaay dhufe. Isaa Akkas Dubaay dhufe. yeedaa dubbiin hin himtanii dubaa gubeedaatu. No, wanni isiin barbaaddu isaa wajji wal arguudha. Oromooti please wal dhabuu dhiisaa wal loluu dhiisaa dhiifama wal gaafadhaadhaati. Tokko taa'aadhaati. Fatishaan jaartii afuraffaatee sadaffaatee lammaffaatee sarraatanyaatee michoon fuulli fatishaa fuula isii dura jiraachuu qofarraa haajaadha. Fatishaan isiin haasa'uu isii dura deddeemuu isii bira dhaabbaturraa haajaadha. Isin garee akkuma godhee fatishaan mana tokko keessa wajjin haa jiraatu. Fedhu sarraatanyaa godhatu, fedhu waardiyaa ulaa godhatu, fedhu jaartii haa godhatu. Mucumtu kun wajjin haa jiraatu. Michoon tun nurraa hin teessu gatta. Wallahi michoon tun nurraa gadi hin teessu. Na amantanii amanuu baattanii maal murteessuu Jechuun gurri kan namee fi nama hunda guddaa irraa dubbataa isaan gatteessi. hin teessu. Isiin kaayyoon isii fatishaa argachuudha. Yoo fatishallee hin fuune abdii cululleetti nurraa kannaa. Wallahi nurraa kannaa. Bartee jirte. Abdee culullee maa duraanuu bartee osoo biyya jirtu. Ijoollee lameen tana michoontu never ever irraanfachuu wallahi hin dandeessu. Hanti maa waliin loofti duuba uummata kanaa wajjin nutiin. Gizee feetee Wallahi tuujaan akkana na godhanii nama meeqaan akkana na godhanii jettee sareen tun. yoo michoon tun isin dhiifte tuujaan irratti tufa wallahi isin hin dhiiftu. Please Oromoo tiyya tokko ta'a. Arsiin jennee, Harargeen jennee, Jimman jennee, Wallaggen jennee warri TikTok mana kana jala jirtan. Tokko ta'aadha ijoollee lameen tana waliif fuudhaan nama kaanuu waliin ni fuuta. Mee akka gamtoomaan nama arrabsitan kana deemaa waan amma obboleetiin jette kana godha. Murtii kiyya deemaa mee ijoollee kana waliif fuudha. waan irratti baadiyyaa kaafte kana irratti intala baadiyyaa eeggadde walumaan as keessa jirra. Nama jibbana kana maan jibban jedhani Oromoon. Gurbaan mafatu yaan kana. Dabbaaltu kas jeenya mana tokko tokko. Dheengadda gaafa namni kun jaas gala jiru osoo laayii bira jirru wal seene. Carraa walii kanneen haasa'u turre haasa'u keessatti yeroo hedduu nu tuttuqu ture. Inuma maal lungee boodara deemee osoo taraa ta'e eeggaddu osoo obsi kennuunu isin miskiina fuulaa hin qabne miskiina waan kaan isin jijjiirratti hin qabneetu kuma dhibbaaf dhan kiyya naaf baluu danda'a hin jedhe osoo haasa'u jiru. Akkirratti ni jedha annifama naa godha. Ani kalees ni jira arras ni jira borus ni jira ammoo hamtuu garaan qabu kun immoo waa'ee keetirratti yoo millee jajjabe jechuudha kaayaa baafee. Hoggisumaa waliin jeen hoggisin maal jeen ilma haadha isaa luka gabbuu jee dhaabbisa godhe mataadha. Dhageeffadhaa. Tana jeetiin jira dhibbatti jeen bagaan jeen isaa miti osuma murtiis ta'e murtiinis osuma ana ta'e naan jaa because gaafa waan fardi jirtu osoo asoo jirtu osoo taraan eegganne. Arrabni kun nagarii mitiiti. Gabbaa. Koi kan bitadha. Achirratti isaan akkas jee galti irraa firaa darbee. Sanboota irraa naaf inni waragarree jirra, ifama wal gaafannee jirra. Ammoo godaa isaa fi qaalittiin sun muciyyoo tanaa godhan dabbaan waakkatee hin beeku, didee hin beeku, galateeffachuu dhiisee hin beeku, sa'aatiin isii dubbisu hunda keessatti akkuma ammas nama dhageeffatan sagalee nama isinitti bada dhageeffatan. Sagaleen kun halgadda arafaatti gargaallee galgala borummaa kanneen arfaa itti haasanidha. Dabbaan haasoo hiinee laan balleessiin gaa. Haasoo dheeresti haasoo hiinee laan balleessinii qola. Liqaamaan hanga isaan gubbaa jirtutti isaan galaa bu'uu dandeessu adaba shakin taa'ii warri si godhas galata si biraa qaba takkaan deemne. Ammoo akka naafeffatuun osoo galti dargirru waliin jennee jirra. Akkuma kadiiri wanti jirullee fayidaa sanii deebanii wal Ooyye haasoo kiyyan fitaddaa dabbaal haasoo kiyyan wal faana fitaddaa. Sila dhimma miccoo tanaa keessa ergan seenee erga isii marayyamaa biraa deemte dhimma kana keessa seene. Ergan seenee isii namni hedduunis gaafan mana sabboonatti dubbaddu saniis itti hatta waa'ee isii sababan isii qeeqeef jecha gastiraa si'a meeqa na darbuu turan moodeetarree. Ammoo micoon tun kaayyoon qabdu Oromoo waliin nama ficcisiisti malee
waliin ammallee wanni itti jirtu والله wallahi سيدا سيبو السلام عليكم ولينجو نجرو في جولتي يا خيسة أبو no متك wallahi ni jira dabbaan wallahi ni jira سكتي ميجا بهي أرسي فرار غير السلام عليكم ولينجو واجرات مي أنا أسجيو نمنو منتك أنت لا تشلك بيت نابجي أنت لا بتقول تنابجي مي نمنو laa السلام عليكم ijoolleen tun lameen dhageeffadhu naa awalan taashite arra amma Ijoolleen ajanda tun lameen fatishaa انت لبادية sanii miti fatishaa